harallee Arabiyaa majlisii nama lama qabadde isiniif dhufee jira jechuudha. Aynuneemii hedduu quality ta'e jechuudha. Mashallah design isaa design layyattee design biyya alaatii irraa hojjetame qabadde isiniif dhufee jira jechuudha. Kan nama lamaati duraan dursa asumaan subscribe like share godhaa isiniin jedha. Akkuma seentaniin like tuqaa isiniin jedha. Viidiyoon kun akka nama hunda bira faffaca'uuf nagargaara waan ta'eef isin like tuqaa isiniin jedha. Lachuu waluma isin fakkaachuu mala garuu xiqqishuu namni beeku kararii adda baasuu mala tokko kana tokko immoo kana jechuudha. Namni beeku kararii adda baasuu danda'a. Karariin baay'ee wal fakkaata waan ta'eef meeshaaleen kun eessa deemaa warroonni jettaniif hadaamaa deema jechuudha. Meeshaaleen nama lamaati. Lachuu hadaamaa deema jechuudha. Maashaallah walirra fe'ame jechuudha. Aynuneemii hedduu quality ta'e. Akkana fakkaata aynuneemiin kun magaraja qaba jechuudha. Lachuu magaraja maachii mataa isaa qaba jechuudha. Akkuma argattan kana maashaallah magaraja maachii ofii qaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shumar kafuune jaalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kee isin biraa jiraatu sinin jedha. Kan biyya keessaa fi kan biyya alaalee bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kee isin biraa jiraatu sinin jedha. Shumar kafuune warroonni kiristaanaallee amantii fi kutaan osoo adda hin qoodin warroonni hanga ammaan jajjabeessitanii akka hamboota guddaa gahuuf hawwitanii jechuudha. Na jajjabeessitanii keessanillee dhuftanii na jajjabeessitan hundi keessaniyyuu isin galateeffadha. Umrii naa dheeradha isin jaaladha. Ana walitti ammoo rabbi isin jaalatu isin jira. Obboleeyyantii qaqqaalii bakka gaarii fi bakka guddaa isiniif hawwaa hedduu isin jaaladha. Boota guddaa isiniif qabaa isin jedha. Akkuma isin argartan kana Arabiyaa majlisii goddanyoota lamaanii jechuudha. Akkuma isin as bira argartanii aynuneemii tokkoffaa jechuudha. Argitanii boota hababaa kaa'atan darajaa qaba jechuudha. Daarii isaa irratti inni kun takaafacha irraa socho'allee jechuudha. Wanti socho'u jechuudha qasaa qaasamu jechaadha. Akkuma isin argartan kana aynuneemiidha. Aynuneemii makaddaan isaallee kinu aynuneemii haala kanaan dalasiifameera jechuudha. Beektiraasiin isaa wal keessa namoonni barbaadan jedhaa isin jedha. Kararii lachuu wal isin fakkaachuu mala garuu wanta garagara isa godhuu qaba. Bulee haa ta'u malee bulee bifa lamaati. Bulee garagaraati jechuudha. Tokko miti jechuudha. Akkuma isin argartan kana lafti galgala irra jechuudha. Maashaallah hin qorra waan ta'eef akkan dardarrabadhee deema isin jedha. Kinooti dardaarii lamaan isaa irra ka galu jechuudha kuni. Kino akkuma isin argitan kana makaddaan dardaaritti galu jechaadha yookaan akkuma isin argartan kana aynuneemiidhaan aynuneemichaadhaan dalagame aynuneemii baay'atu argitanii. Gatiin isaa meeqa warri jettan lachuu 18,18 jechuudha. Aynuneemiin irraa qannasu yoo ta'e 17,000 jira. Akkasuma ammoo lafarraa ol dheerinni isaa ka qannasu yoo ta'e illee gatiin isaa 16,000 jira. Gatii qannasa jechuudha. Akkuma isin argartan kana makaddaan isaallee mideeffii fi akkasuma aynuneemii irraa dalagame jechuudha. Akkuma isin argartan kana maashaallah hedduu namatti tola. Namoonni diizaayinii kana jaalatanii mana keessanii galfadhaa isin jedha. Hedduu bareedaadha. Akkasuma immoo quality dhallee waan ta'eef maashaallah baay'ee quality waan ta'eef namoonni barbaadanii mana keessanii galfadhaa isin jedha. Akkuma isin argaa jirtan kana isa kana qaata keessa hojjedhee ture jechuudha. Ammallee obboleeyyan lamaan goddanyoonni lamaan jaalatanii bakka tokko ajajatanii jiran jechuudha. Akkuma isin argitan kana hedduu qualityidha jechuudha. Akkuma isin argartan kana jechuudha. Namni erga birrii baasuun isaa hin oolle waan gaarii yoo dalaysiifate irra bareeda jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni barbaadan dalaysiifadhaa isin jedha. Magaraja maachii isaa qaba. Magaraja maachii isaa qaba jechuudha. Magaraja qumati isaa meetira 3 walakkaa. Bal'inni isaallee meetira 3 walakkaa. Gatiin isaa birrii 18,000 fi birrii 500 dalaysiifamee jira jechuudha. Namoonni barbaadanii dalaysiifachuu ni dandeettanii isin jedha. Birrii 18,000 namoonni barbaadan dalaysiifachuu dandeettanii magaraja maachii isaati. Takaafachi sadii akkasuma meeshaalee ofii guutuu qaba jechuudha. Meeshaa ofii guutuu ofirraa qaba jechuudha. Magarajaan ammoo carqii isaattuyyuu gatiin wal caalchisa jechuudha. Ka carqiin isaa gadi darajaan isaa bu'oo ta'e gatiin isaa isin qannasa. Carqii isaa baay'ee qualityidhaan jechuudha. Ka gatii kanaan dalaysiisee fi jarri lachuuyyuu ka carqii jiraatu wal fakkaatu dalaysiifatte jechuudha. Haati kanaallee bulee kana dalaysiifatte jechuudha. Haati kan sanillee bulee bifa sanii dalaysiifatte jechuudha. Akkuma isin argartan kana inni kun abbaa 40ti. Abbaa 30 yoo ta'e gatiin isaa isin qannasa. Namoonni tokko tokko aynuneemiin abbaa 40 malee abbaa 30 waan hin jirre isiniif fakkaachuu mala jechuudha. Aynuneemiin akkuma isin feetaniin akkuma fedha keessaniitiin abbaa 30tu jira, abbaa 40tu jira jechuudha.
inni kun lamaffaan kan argitanii garaagarummaan inni qabu kararri isaati ammallee deebi'ee diizaayinii isaallee garaagara maaliif yoo jettanii ayuneemiin jidduu isaa sanii fi kanaa garaagara jechuudha akkuma san argartan kana diizaayiniin isaa garaagara waan ta'eef namoonni barbaadanii daleessifachuu hin dandeettanii isiniin jedha kanneen keessaa ka jaalattan ka jaalattaniin daleessifadhaa isiniin jedha tokko kanaa tokko sani lachuyyuu garuu diizaayinii isaa garaagara kararriin isaallee garaagara isin lamaan keessa ka jaalattan qabaachuu maltan namni ka jaalattan qabaatan as keessa jechuudha ka barbaadan diizaayinii barbaadanii daleessifadha beektiraasiin isaa karameellaa fi araat maazaniidha akkuma isin argartan jechuudha makaddaan isaa homaa waan isin himuun qabu diizaayiniin isaallee tokkuma kararrii bichatu garaagara kasanii adiidha kan kanaa ammoo kan kanaa silvariidha jechuudha isinitti mul'ataa jira jedhee yaada makaddaan teebiliin jechuudha teebiliin kana silvariidha kasanii ammoo adiidha isin ka barbaadan jaaladha kararrii san yoo dalsifattan teebilii isaa adii gootan kana yoo dalsifattan teebilii isaa silvarii gootan akka walirraa bareedu jechuudha argitanii hedduu bareeda waan ta'eef ka barbaadan dalsiifadhaa isin jedha akka qalbii keessan isinitti tolee fi ka qalbiin keessan isin hawwate dalsiifadhaa isin jedha akkana fakkaataa gara hadaamaatti jechuudha meeshaaleen kunniin ka deemu maashaallah hedduu namatti tola namoonni jechuu barbaadanii jalqaba irratti jechuudha qabdii kennitanii ergasii booda erga meeshaan keessan isinii ba'ee booda qarii hafetti dabalattanii jechuudha warroonni meeshaa fudhaa isiniin jedhee meeshaa fudhachuu diddan ufiyyoo of beektanii nama hedduu waan ta'eef meeshaa keessan fudhadhaa isiniin jedha meeshaan erga dhumatee booda wanti namarra teessiftaniif hin jiru meeshaa keessan fudhadhaa isiniin jedha warri meeshaan keessan isinii dhumate meeshaa keessan fudhataa hin jirre meeshaa keessan fudhadhaa isiniin jedha meeshaa osoo fudhadhaa meeshaa keessanii hin tursiisina fudhadhaa isiniin jedha warroonni meeshaan keessan isinii hin baane inshaallah hanguma waluma duraa duubaan isinii baasan ta'eef obsaan eeggadhaa isiniin jedha hordoftoota kiyya hunda keessaniyyuu isin jaaladhaa maamiltoota kiyya hedduu boota guddaa isinii qaba isin kabajaa isin qabdanii olitti warrana kabajuu fi warrana jaalatu hunda keessaniyyuu jaalalaa fi kabajaa isin qabdan san daran caalaa isiniif qaba isin jedha hedduu isin galateeffadha akkana fakkaata jechuudha garaagarummaa diizaayinii isaa akkuma isin argartan kana kinooti kun jidduu keessallee ayuneemii qaba kun ammoo jidduu isaa keessatti argitanii waan diizaayinii inni qabu diizaayinii sarara kana qaba jechuudha garaagarummaan isaa akkanattuu namaa gala jechuudha kararriin isaallee sijjamar waluyyuu hin fakkaatu garaagarummaa guddaa qaba jechuudha teebiliin isaa akkana jira jechuudha akkuma isin argartan kana maashaallaadha asirraa kaasee guutuun isaa imideeffi ta'ee garuu jidduu keessatti mastaawoti irra gala jechuudha gubbaa kanneen guutuu isaa mastaawotitu gala jechuudha mastaawotiin muramee gala jechuudha kinooti asirraa kaasee hanga asii ayuneemiidha jechuudha akkuma isin argartan kana maashaallaadha ayuneemiidha jechuudha jidduun isaa keessa duwwaadha teebilii jallisaa battallisaa duwwaadha jechuudha akkuma isin argartan kana maashaallaadha kinooti akkana fakkaata jechuudha daardaarii isaa keerra ayuneemiin galee jira kun ammoo guutuun isaa imideeffiin hojjetame jechuudha yookiin xaawulaa jechuudha xaawulaa hedduu kwaalitii ta'e jechuudha bishaan irra jigullee wantuma takka hin ta'u qalamiin dibamee jira waan ta'eef gubbaa isaa mastaawotiitu iyyuu galee jechuudha namoonni barbaadan daleessifadhaa isiniin jedha akkuma isin argartan kana kinooti beektiraasiin isaa araat maazanii fi karameellaadha wal keessa dalagameera isiniin jedhee ispoonjiin isaa garaa keessa jechuudha hedduu kwaalitiidha ka wali gaddeebi'ee yeroon booda tabalaan shawsan osoo hin taane isa kana jechuudha ayuneemii daariin isaa guutuun ayuneemiidha akkuma isin argitan kinoo gama hundattuyyuu ayuneemiidha jechuudha ayuneemituyyuu galee jira maashaallaadha namoonni barbaadan daleessifadhaa isiniin jedha arabiyaa majlisiin keenya har'aa akkana fakkaata kan nama lamaati jedhe isin himee jira bakka takka fe'amaa jira naannoon inni fe'amullee bakka tokko akkasuma hiriyootuma tokko jechuudha hadaamaa feena hadaamaa irraa gara biraa deemaa waan ta'eef garuu adaamatti dhufanii nurraa fudhatanii meeshaan jarri qabdu arabiyaa majlisii fi maggaarajaa qofa wanta ta'eef jechuudha maashaallah akkana fakkaata akkasuma mukni daarii galusaallee akkana jechuudha namoonni jaalatan keessaan dubbisuun irraanfatina maashaallah nagaatti horaa bula